Jirra jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App nageenya kiyya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jecha chaanalii kanarratti barnoota YouTube bal'inaan barnoota copyrightiin akkasuma barnoota AdSense fi StreamYard qulqullinaan video qulqullina qabuun isin biraan geenya gaaffii YouTube irratti qabdaniif gara social media adda addaatiin naqunnamuudhaan gaafachuu dandeessu akkasuma commentii jala kaa'uu dandeessu social media Facebookidhaan Abdul App jechuudhaan salphaatti na argachuu dandeessu akkasuma Twitterii Abrazaq Raayyaa jedhu irratti na argachuu dandeessu gara Telegramiitiinis fuula Telegramii page Abdul App irratti na argattu WhatsAppiin kiyyas lakkoofsisaa kana fakkaata gaaffii YouTube irratti qabdan waan viidiyoon irratti hin dalagamne yoo jiraate gara social media lee kanaan akkasuma gaaffii qabdan commentii viidiyoo kana jala kaa'uudhaan gaafachuu dandeessuun isiniin jedha like gochuun hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina turtii gaarii